السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته بغنا غانتا تاني توتا في جالتم توتا ماتي دكتور عبد السيد هرا وان أجائبا غوثا بايدان ممي اسن برانغو في هندي سنو قمني اسن بالله كوداتي ور ماتي نوفن تاي ماتي نوفتا إيغا أكم أجندا في فيسبوك irratti argaa jirtanu دكتور زنابون وان أجائبا hojjechuu jalqabanii jiru jechuudha دكتور زنابون هندن أمني دفرنا سويو سنن دفرنا تسمتي نمتشكون بقى واحد اتهامانه غوچود اف نما دوبت ديبي اومتي دوغا ربي دوبت داف نما وان اتمنه توكو هوجچود اف يوكي وان نغودده نمو غودا بقى خلاص نما نجيس يوجد نجيس وان نجايبادي بر ابيين وانما اتين ابسنو عربسني واميكا غوني gowwaadha jenne hin baranne ulaamana barumsaan darbine jenne garuu hamma yoonaat namicha kana dinqisiifachuun barbaachisaadha yoo hammam jibbine abiyyiin hojjennoo waan jedhe tokko waan badaa irrattis waan gaarii irrattis haa ta'u nama abbaa yeroo lammaffaadhaafis hin guutamaa jedhee cichee otuu addunyaan bakka hundaan qabee irra keessoo waca tokko dhiisee har'a yeroo lammaffaatiif akka guutamuuf gochisiisedha namichi kun baay'ee tokko dinqisiifadheetin jira maaliif beeytu abbaay yoo amma mootummaan kun kufes ummata Itoophiyaa hin fayyadamu yoo akka carraa ta'e rabbiin Oromoon aangoo irra baase bishaan kun jallisiidhaan isa ta'u waan adda addaatiin akka biyyattiin keenya irraa fayyadamtu waan guddaa dalaguu danda'a duraan abbaay na inni ilaallatu gaafa nuti jennee asii wocinu Jawaar Muhammad namni hayyuun xiinxalaa siyaasaa abbaay kan kooti jedhee nama xiinxalaa ture abbaay na ilaallata abbaay kan keenya abbaay irratti qoosaan hin jiru jedhee Jawaar Muhammad dura dhaabbatee falmaa ture otoo hin hidhaminiin ture kanaafuu warri sooshaal miidiyaa kana irratti abbaay guutamuu maaloon nan ilaallatu abbaay akkana jettanii iyyitan ehee lo'aalewinnet isa jedhanu beeytu miti yaagar lo'aalewinnet jedhama kun waan biyya guutuu fayyadu Itoophiyaa jechuun Oromoo jechuudha isin gowwoomina wanti Itoophiyaa fayyadu Oromoo fayyadaara jechuudha Itoophiyaa jechuun baay'inaanis ta'ee bal'ina lafaatiinis wanti faayidaan irraa argamu Oromoodhumatu argata maqaatu Itoophiyaa jedhama sababa kanaaf oduun har'a dhagahame baay'ee gammachiisaadha marsaa lammaffaadhaaf abbaay guutamuu jalqabeera ajaa'iba bar namichi dayyuusiin kun jabaadha otuu waan gaarii irratti akkana jabaatee cichi waan gochuu barbaade irratti godhee otuu waggaa 100 bulche namichi kun hin jiru garuu waan badaa irratti waan Oromoon hin barbaanne irratti cichuusaa qofittiitu akka inni bakiile ta'e taasise malee waan jedhe irratti waan gochuu barbaade irratti duubatti hin deebi'u namni tokko haa ajjeefamu jennaan ajjeefamudha namni tokko haa jiraatu yoo jedhes jiraachisu qabaa hidhaa yoo jedhe hiisisu kana nan godha yoo jedhe hinuma godha ajaa'iba ejjennoo dinqisiifannaan nuti ejjennoo Dooktor Abiy dinqisiifachuun barbaachisaadha nama hammam intinni ta'u waan badaa irrattis waan kam irrattuyyuu of ta'i jiraadhu jecha jedhu jecha Dooktor Abdul Sayyid wal duuka deema jecha Dooktor Abiy kun maaliif wal duuka deemu beeytu waan ittamane waan gochuudhaaf jedhe wocaan yookiin namaaf hin taaneedhaaf osoo hin taane ofii isaatiif ittamanee hin ta'a jennaan gochuudha akkas amma angaafa dheengaddamaa qabiin addunyaarraa itti gatamee waa meeqa godhamu abbaay waan ittiin yeroo lammaffaadhaaf ittiin ittifamu hin qabu bakka khalaas Itoophiyaan badde abdiin dhaloota borii kun diigamte jedhaatiin ture garuu namichi kun waan ofitti amane way qaba bakka waan fagoo way itti mul'ate jira waggaa kun Itoophiyaa Ameerikaa taate akkuma jedhe manaamni isaa sun itti mul'annaan taasisuudhaaf akkana onnee guutuudhaan hojjetaara natti fakkaate otuu rabbiin akka gaafa duraatiin qajeeluma isaa sanaan itti fufee dhuguma biyyattiin kan keenya Ameerikaa caaluu dandeessa boodarraa jaaratti michiin rukutte jalliste malee gurbaa kana michiidhaan gaafa reetti badhaastu qabdee michiidhaan nu jalaa jallisteetu waanuma እንደኒ ኦሮሞ hinfafakkaanne kanarratti xiyyeeffate malee gurbaan jabina ni qaba dhugaa dubbachuuf waan jedhe tokko gochuu irratti
sababa kanaaf ummanni Itoophiyaanochiin Oromoochiin baga gammaddan waan dandeessan bira dhaabbadha iddee kanatti sin gargaara nuti siyaasaa miti kakun waan bore kina biyya amma aangoo gadhiise deemuu danda'a borii garuu bishaan kun amma jara kana maqaa dha'uun hin barbaachisu sodaatamee yookiin waca addunyaa sodaatamee har'a jaraaf gadhiifameera taanaan waa waggaa meeqa deeffachuu hin danda'amne waa yoo hammamuu ta'e akkuma xaaliyaaniin yeroo biyya qabattee jirtu sana dildila guddaa adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjettee dabarte mootummaan kunis hangam nama hamiidhu hammam badaa ta'u yeroo isaa keessatti waan tokkollee buufatee dabarfachuun dirqama isaati otuu addunyaan itti duultu otuu maal godhamu abbaayin lafa nuuf godhee deeme abbaayin ijaaree deeme jedhee dhaloonni dhufu abiyyiin kana akka iddee tokkotti waan gaarii yaadatuudhaaf godhe kanaafuyyuu ilmaan Oromoo wanti kun isin laallata feesbuukii irratti nan laallatu maaloodhan jedhina Oromoo jechuun Itoophiyaa jechuudha qobaatti hin jiru baay'inaanis ta'e namaanis lafaanis Itoophiyaadhuma wanti jedhamtu Oromoodhumatuyyuu kaartaarra jirti warri kaan warra itti mamaxxanee jiru ati ofirraa mulqitee jedhamti xiqqoo sanaaf hin kenneen Itoophiyaa ofitti amanii fudhu kooti jedhi faayidaan Itoophiyaan argattu harka 100 keessaa 80 Oromoodhaaf ta'a yoo itti amantee fudhatte nan argataara jedhe akkasi doktorri keessan gorsa bareedaa isiniif kennu yuutuubii kanarraa gorsa babbareedaa kana argachuuf qubni akkas hin dhukkubne laayikii 3,000 4,000 yoo gootan haasaa kana achii sammuu isin qaruu danda'u arrabaan utuu hin taane wacaan utuu hin taane bilchina sammuutiin xiinxallee lafa keenyee gurbaan kun akkam jennee abiyyiinis xiinxallee gingilchinee lafa keenya gingilchaarra jirra jechuudha akkamitti nama gingilchinaa namichi kun jabaadha moo jabaa miti kan jettan naan falmuu dandeessu koomentii jalatti namichi abiyyi jedhanu kun jabaadha amanaa fudhaa waan itti amane duruunfatee ta'u ijaaba keewwatee hinuma godha wallahi an hojiin ni hojjetu Oromoodhaa ta'uu dinnaanin iddoo dhaabbadha malee namni akkana hojjennuu qabu Itoophiyaa bulchuudhaaf ni ta'a garuu wanti Oromoodhaaf hin taane naafis hin ta'u Itoophiyaadhaafis hin ta'u hin diigamne kana godhii dabarfadhu alaas allaqe barree aangoo keetii dhumataa jira waan ta'eef bishaan kana guutuu kan keetiin bordhaloonni abiyyi gurbaan jedhamu bara tokko biyya bulchee ummata fixus abbaayin ijaaree darbe jettee si galateeffatti kanuma siidhaama baga goote erga goote bagatti cabsite siin jenna ilmaan biltsiginnaadha waan kanas ajandaa gootanii wuxin jedhina nuti dhugaarra deemna waan ta'eef duroonfannee morminu nagaan nuuf turaa laayikii gochuudhaan addunyaa baxabbaxaa